laal asibo agama akka ni jabaatu dubartii qaama saalaasii keessa waraananii ajjeesantu jirti dubartii saabotaa keessa nama otoonni fayyaa qabu zayitii danfisanii zayitii laal otoonni ija isaatiin ilaalu nabi Muhammadiin xiqqeessitamoo islaamummaa gadhiiftamoo zayitii kana si darbannaan islaamummaatti zayitiitti na darbadhaa otoo lubbuu tokko qofaa miti lubbuu 100 qabaadhe deddeebitee naa baati malan islaamummaa gad hin dhiisu jedhee nama zayitii danfee jiru baarmeeliitti danfee jiru hiriyoonni isaa otoo ilaalanii itti darbatamanii innillee dabareedhaan itti darbatamaa turan. Sana qofaa miti seefii luqqa'ee jirutti itti deemaa turan amantaadhaaf jecha. Soo waliigalatti amantaa fi amantoonni waan garaagaraati. Amantaadha islaamummaadhaaf jecha bar sahaabonni rasuulli rabbii alayhi salaam gatii gurguddaa kaffalan. Aga lubbuu isaanii kennanitti jechuudha. Kanaaf namni gaafa namni tokko waa isaan jedhu rasuulli rabbii yaadachuu qaba. Rasuulli rabbii alayhi salaam bar karaa isaan irra deeman irra qoraattiin naqamaa ture. Maaliif qoraattii karaa nan deemurra naqxu jaartii Abii Lahab jechuun bar fira isaaniiti. Isiitu qoraattii karaa isaan irra naqaa ture. Rasuulli garuu qoraattii san arganii takkaan mufanne. Gaafa qoraattiin karaa isaan deeman irra kaa'amne maaluma ta'e laata namni duraan qoraattii karaa nan deemurra naqu sun yoo nan dhukkufate moo maal ta'e jedhanii nama sanaaf yaaddaa ture rasuulli alayhi salaam. Kanaaf gaafa namni tokko waasiniin jedhe gaafa namni tokko waasiniin tuqe dhimma amantii maal walitti fide namni tokko mallattoon namni tokko gaafa namni waa isaan jedhe islaamummaa keessaa ba'u siluma xarafarra jiraachuu isaati. Namni tokko fakkeenyaaf nama jaalattu tokko jecha wahii jecha xiqqoo si wo'ati jetteen yeruma san maal ta'a ani kanaaf booda ani fati jaalalli kiyyaaf kee gargar ba'eera sin jedha maaliif jennaan silayyuu caafirra si jaalataa jira waan ta'eef akkuma sana namni amantaa keessa sababaa xiqqoodhaan ba'u siluma caafirra jira siluma amantaa qajeelaan hin amanne kanaaf isa dhiisiiti nuti rabbiif jecha daawaa godha nama asiifa deemaa wanbadee waan arge godhaa oltu miti rabbiif jecha halkanii guyyaa mataa dhukkufachaa iddoo kana oollee nama meeqa dhufee nu arrabsaa jira nama meeqa viidiyoon irratti waraabee nu arrabsa Abu Muwaaziin caala namni arrafame Ustaz Ahmad Arbaay caala namni arrafame Ustaz Farhaaniin caala namni arrafame sooshaal miidiyaa kana irratti gara rabbiitti nama waamuuf jecha isaan hundarrammoo rasuula rabbii irra namni arrabsamee jiru quraana rabbiin isaanitti kenneen isaan arrabsaa turan shayxaanas sitti dhufa jedhaniin rasuula rabbiitiin alayhi salaam in sobduudha jedhaniin duraan amanamaadha dhugaa dubbatatuu jedhaniini isaan ergamaa rabbiiti anjannaan sobduudha jedhanii sobsiisaa turan. Tayyib rasuulli takka guyyaa tokko mufatanii hin beekan. Yaa Rabbi ummata kana naa qajeelchi malee. Nuti immoo hidhannoon keenya eenyu? Gaafa rasuulli rabbii alayhi salaam rakkoon kun hundi irra ga'ee rabbi isaanitti obsan san nutoo hidhannoon keenya eenyure? Hidhannoon keenya yoo sheexaana ta'e yoo kara deemtuu ta'e gaafa islaamummaa keessaa wulliqqi jennee baanaa jira. Gabaabatti wanni isin jechuu barbaadu yoo jiraate namni islaamummaaf muslima gargar baasee beekuu qabaata. Abdiin muslima inni dogoggora badii dalaga nama arrabsuu danda'a miira keessa galee nama waa jechuu danda'a ofii isaatii badii itti mataan seenuu danda'a ilma namaatiyan sheexaanina dogoggorsuu danda'a miira kiyyaan hoogganame waa badii garaagaraa hojjechuu danda'a anas taa'ee otoo gara rabbiitti nama waama jedhu nama arrabsuu danda'a si miidhuu danda'a tarii yeroo reefuu wajjin haasofnuyyuu si miidhuu danda'a waan si madeessu siin jechuu danda'a hin beekuan sun ammoo islaamummaatu waan san siin jedhe osoo hin taane islaamummaa waan sanatti na ajaje osoo hin taane anatu yookaan wallaaluma kiyyaan yookaan miira kiyyaa yookaan sheexanaan hoogganamee badii balleesse namni akkanatti ilaalamuu qabu parsenaalii waan amantiitti fiduun hin barbaachisu namni waan fedhe namni bara kana namni jaartii isaatii yoo gargar ba'e islaamummaa keessaa ba'a abbaa warraatii yoo gargar ba'e islaamummaa keessaan ba'a yoo birriin 10 kiisii dhaabate islaamummaa keessaan ba'a tiktokii yoo gubate islaamummaa keessaan ba'a nyaanni yoo distii keessatti jalaa gubate islaamummaa keessaa ba'i kamataadhaan dhaabbachuudha dhimma keeti namni tokko faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur abbaan barbaade haa manuu abbaan barbaade haa qileeseen sababiin isaa maaliif jennaan hunda keenyaafuu guyyaa miizanaa ni jira namuu waan hojjete argatuudhaaf ta'a eenyuun waan hojjete ni argata yoo amantes yoo kafartes wanni sii qophaa'e ni jira isa amaneef isa kafareefis kanaaf akkuma mootummaanuu isa gaarii hojjete mindeessee qacaru isa hamaa hojjete immoo qaallittii fi qilinxootti haru rabbiinis bakka hundaafuu qopheessee jira kanaafuu hundaafuu bakki ga'aadha qophaa'aadha abbaan waan hojjete hin dhaqeesseen inni kun isa kana kanaaf namni islaamummaa fi muslima gargar beekuudha qabaata wanni nama wal loleef nama wal dhabeef nama wal hiikeef nama wal arrabseef hunda islaamummaa keessaan ba'a jedhanii akkas taasawan kun dadhabina sammuu akkasumallee siluma amantiin nama sanaa laafaa ta'uudha isa kana allaqe waa'ee kan keessitti achisii deebi'a waa'ee kan kee obboleessa kiyya namni tokko رسول عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منه نمني نما تكوتي فكاتي isuma san irraa jedhan ati waaqeffataadha utoo muslima taatee jirtu ani waaqeffataadha jechuun haraa waan badaa hojjette akkuma akka atamma shaadaa na qabsiis jettellee ani shaadaa sin qabsiisu eega muslima taate deemiitii asirraa gabbu'ii
وفي كيتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جدي شهادة قبضو قر ربي كيتي تديبي صلاتك صلاة استغفار بايس يا ربنا أفرا رب وان انتاني بك انتاني الأبد وان انتاني نفانكي يان دبت ربك يا فجتة وانا ندبت فجتة يا ربنا ندبين جدي قر ربي كيتي تديبي إيتي ربي كان كدر ربي كان كيتي تديبي شهادة أفما كيتي قبضوتي قر ربي كيتي تديبي وانا كانت تتمو لما تنديبين لما أنا كسيت